salphanne biyya namaa keessa sare aslaa lifootontu yoo si maratte aslaa lifooton yoo danda'uuchu samu kallee obboleessa xiyyaa achi keessa jira warra oromummaa waliin qabu keenya maali gachinni akka bu'uuni maayita abbaa keenya gachinni qalbii keessan keessa jira ashama harka fuunii jaalatamtootaa fi kabajamtoota ilmaan oromoo kaa'idil addunyaa kanarratti argamtan hundi keessan akkam jirtan fayyaa keessanii ani nagaa hin qabu namni akka xiyyatti quuqama qabu yookaan immoo namni akka xiyyatti yaadu nama tahee namni namarraa dhalate nama tahee ilma namaa tahee khayaamamu hundi nagaa hin qabu jeetii yaada maaliif nagaa dhabe obboleettii isaatiitu mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti du'aa jira obboleessa isaatiitu mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti du'aa jira abbaa isaatiitu mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti rakkachaa jira daa'imman isaatiitu mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti rakkachaa jira ar'aan tanayyuu nee galle nuti feesbuuka kanarratti sooshaal miidiyaa kanarratti waa'ee dhimma mana ijoollee mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessa jirtu waggaa takka guutuu iyyaa jira garuu sagaleen teenya fudhatama qabdu sagaleen teenya humaa takka fudhatama hin qabdu kabajaa dhabne ni salphanne biyya namaa keessatti saree taane sareen namni guddisee kabajaa qabdi saree yeroo guddisan akka isheen hin beelooneef alatti gabbaasanii waa itti kannan mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti beela rakkachaa jira midhaan dhabnee garaa qullaadhaan qixaaxamaa jira obboleeyyan kiyya obboleettiin tiyya dhaltee mana hidhaa keessatti du'aa jirti obboleessi kiyya maraatee akkati jirtu hunoo aslaa lifootontu yoo si maratte garaa si gubdi tiruu keeti qaama keeti sittiin dhaga'amu nan beeka yeroo hunda waan takka dubbachaa akkan jiru garuu keessi kiyya naaf hin ayyamu taa'ulaaf dhugaa rabbii keessi kiyya nan ayyamu viidiyoo suuraa tana laalaa yeroo nuuf hin usu hin danda'u ani qaaman biyya kana keessa jira arra obboleeyyan kiyya warroo wajji nyaanne wajji dhuyne mana hidhaa san keessa meeqaatamtu jira warra nachitti dubbisu jechuudha sanuu akkam fedhe dubbisuu hin danda'u akkam fedhetti dubbisuu hin danda'u jechuudha sanuu maaliif yeroo dura ol seenan bilbilli irraa guuramu yeroo dura mana hidhaa san keessa ol seenan silkiin irraa guuramti maaliin nu dubbisan hatanii bilbila mana yookaan mooteelee namni keenya achi keessa rakkachaa jira achi keessatti du'aa jira yeroo hedduu yaa mootummaatu uummata keenya kana godhe gise jennu ay rakkoo paartii qabdanii jeennu fudhatan namoonni hedduun rakkoon paartiidha nama dhumaa jiru wajji wal qabataa jiran sagaleen uummata oromoo kanama biyya arabaa kana keessa jiru maaliif fudhatama hin qabne maaliif isinitti hin dhagaamtu arraan tanaa miti mana hidhaa san keessa taanii isin kadhachuu turan aboo nuu dirmadhaa miidiyaan Itoophiyaa san keessatti boqqolloo gabaasu kazeeyitii gabaasu rakkoo uummata keenya akkamittiin gabaasu guyyaa takkallee yoo mootummaan uummata keenya kanaaf dhugumatti uummanni isaa kun isaaf quuqama osoo qabaate yookaan immoo namummaa yookaan dhugumatti mootummaa sirrii yoo ta'e yaa ijoollee uummata mootummaa kana deeggaru
rabbii keessan sodaadhaa warroota viidiyoo tana dhaga'uu qaban biraan naagaa. Guyyaa gaaf takkaa Yaman keessatti ijoolleen nama 500 oliitu dhume. Golbaaniin nama meeqatu du'ee jira. Ijoolleen mana hidhaa kana keessaa viidiyoo waraabanii warroonni carraa bilbila sanuu warra waggaa takka dura qabame warri bilbilaan mana san seenu. Warra waggaa takka qabameetu waggaa takka dura qabameetu bilbila carraa bilbila qabaachuudha qabachuu mana hidhaa san keessatti. Warroonni achi keessa ta'anii viidiyoo isin waraabanii rabbii isin uume sodaadhaa yeroo isin hin jaan mee uummanni mana hidhaa san keessa jiru mootummaa kan jalaan maal balleessi? Namni mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jiru mootummaa Itoophiyaa irraa maal balleessi? Dhiifama wallahi fedheetii miti. Anachi keessa hin jiru dhugaa rakkoo dhuunfaa kiyyaatii miti akkana na godhaa jiru. Amma hidhaa san keessa hin jiru garuu obboleetti xiyyaa achi keessa jira warra Oromummaa waliin qabnu. Obboleessa kiyyaa achi keessa jira warra Oromummaa waliin qabnu. Garaan kee kamisi danda'a? Warroota bilisiginnaa guyyaa takka baatanii nama hidhaa mana Saudi Arabiyaa kana keessa jiru taatanii mee eenyu isi warri taatan? Ilmi abbaa kiyyaa achi keessa hin jiru Oromummaa waliin qabnu malee. Intalli abbaa kiyyaa achi keessa hin jirtu Oromummaa waliin qabnu malee. Abbootii gadaa ifin jettan. Abbootii amantaa ifin jettan. Itoophiyaa san keessatti. Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa malee namoota dhimma Saudi Arabiyaa ijoollee mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jirtu warra dubbatu tokko naaf fidaa rabbii keessan sodaadhaadha. Hin agarree laangammaa. Numa iyyina. Numa lallabna. Akka waan suusii miidiyaa qabnu. Akka waan yeroo waa'ee kana dubbanne rakkina dhuunfaa keenyaa himannu bara obboleessa hangeeti. Bara obboleetti ta'e warra achi keessa rakkachaa jiru sun. Maaliif guyyaa takka bee namni tokko irraan dubbateen? Miidiyaa kanarraa guyyaa 3-4 namni tokko gisee du'e footoo isaanii saniin deddeemee namuu callisa. Rabbii isin uumin sodaattanii. Wanni arraan tana uummata Saudi Arabiyaa mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa rakkachaa yookaan wanni taahamaa jiru jireenya kiyya keessatti dhagee hin beeku seenaa keessatti illee dhagee hin beeku garuu tun galmee seenarra isinii teessi kanuma qabaddaa. Akka sarri nu laalte boo warri gajjennee daleenuuf nuti maal isin jalaa balleessin? Mootummaa jalaa uummata kan balleessin nuti. Mootummaa Suudii jalaan balleessine hinanne. Albeer Gundaleen biyya kanamaa keessatti. Gabroomet dalagaataa dhiirtiinis gabroomtee dalagatti dhalaanis. Warri kana nu godhe mootummaa Itoophiyaati. Jaalattee, jibbitee, fudhattee, dhiistee ka akka nama borduuda laaqee taphataa jirutti nuti taphataa jiru lubbuu obboleeyyan keenyatti taphataa jiru mootummaa Saudi Arabiyaati. Mootummaa biyya Itoophiyaati jechuudha dhiifama. Guyyaa gaaf takkaa dhimma biyya kanaa baatanii irraan dubbanne miidiyaan keessaan tokkichi hin gabaasne. Maaliif? Nuti maaluma uummatni Itoophiyaa warrumti Saudi Arabiyaa kana keessa jiru mootummaa Itoophiyaa irraa maal isin jalaa balleessin? Biyya keenya kayoo namni barate
Barumsi isaa fixee dalagachuu hin dandeenye sanirraa baratee biyya namaa keessatti kuulii dalagee jiraachuun isaa maal sitti rakkise? Haadha isaa gargaaraa bar, abbaa isaa gargaaraa bar. Namummaa guutuu qabnaa bar, wanna namni nuti uffatuuf takka hin qabnu dalagannee jiraannaa jiraa bar. Arra fuula ummata lammiilee biraa duratti saree nu gootanii nutti taphattanii rabbii keessanillee sodaattan. Wanni kun seenaa akka isinii taa'u boru maal dhalootaaf himtan? Seenuma takkaa jireenya keessatti hin dalagamin warra arraan tana maneedhaa Saudi Arabiyaa keessatti haa jiru kana maal dhaloota keessanii dabarsitan? Sagaleen tiyya akka fudhatama hin qabne nan beeka. Garuu callisee hin laalu arras burus obboloota kiyya warra achi keessa rakkachaa jiru obboleetti tiyya yaa ummata sagaleen nu ta'a jettee ta achi keessaanatti iyyaa jirtu ani hin dhiisu hangan ifii kiyyaafis isaanitti dabalamutti. Hangan ifii kiyyaafis isaanitti dabalamutti. Sababnis xiqqummaan naaf isaanitti dabalamuuf. Hiriyaa tiyya takkaa ture. Mana kana mana amma isin argaa jirtan kana waliin dalee. Akka carraa ummataa hojii walii dhabdee asii deemte jechuudha. Maal godhe Arabni? Dallaala yookaan immoo namoota uummanni ijoolleen daleeyduun jechuun afaan Arabaa malee afaan Oromootiin akkam. Okay. Mana uummanni ijoolleen Oromoodhaa itti wal geessee dallaala shamarran biraa fudhataniiti dallaaltatti irra bilbilanii daleeyduu feena jaaniini akka carraa nasiiba hiriyaan tiyyata wajji qorii takkarraa nyaanne dalagaa san deemte. Guyyaa 20 wayi dalasiisanii osoo ishiin 30 guutiin rasaasa itti baafatee jechuu ishiin Itoophiyaa ta'uu qofaaf namtichi mootummaadha. Bilaash dalasiisee mootummatti bilbilee. Waa wayyaa afaan beeyti. Biyya kana keessa turtee jirti. Siistama biyya kana haala biyya kana sirriitti beeyti. Waan wayyaa. Wanni ishiin qaama jalatti uffattu osoo hin hafin fattashee wanna qaama saalatti uffatan akkasii fattashee addaan akkasitti hurgufee jechuudha. Akka nama dhukkuba tokko bar harkaan hin qaban bar wasaqa akkasii laalamtee jechuudha. Nama biraa gurra xiyyaan hin dhageenye. Naman qaam wallahi rabbi tokkicha na arga mana kana waliin dalaguu turre jechuun talasan. Akka saree laalamtee rabbiin waa hunda osoo guyyaa san dahaba harkaa qabaatte osoo guyyaa san maallaqa harkaa qabaatte intala san lubbuu ishii baasan coonjolle shawaati. Lubbuu ishiitu baasodaa takkaan malee ajjeese jechuudha. Haati warraa isaa maal jetteen coodha. Daleeyduu bilbilee ni fidaa guyyaa 20 gisee dalagan bilbilee mootummatti kan waan ishiin qabdu harkaa guurateeti. Ilaa hangana ta'urra geenye jechuudha. Kun hundi badumti teenya maali? Wanni balleessine takkan jirtu. Wallahi waan takkan balleessine ilaa hangamma. Ilma namaa jalaa waan takkan balleessine. Gabroomne dalagaa jirra jechuudha. Isini galee ilaa hangan takkaa salphataa alattillee warri maneedhaa keessa jiru akkasiimi ka alalleen akkas tahaa jira. Dhalaa takka mana haaraa yeroo geessan hanga fedhan akka fedhanii dalasiisanii qushaasha isaanii mana isaanii guyyaa lamatti dhukkuba ta'uusan dalasiisanii bilaash natsaa sumuni takko osoo hin kafalleef sanbooda bilbilanii mootummaa yaamanii achi darban jechuudha waan ishiin qabdu harkaa guuratan. Mee rabbii keessan sodaadhaa maaluma badiin ta'e. Amma oofanii kaampaaniin Itoophiyaalleen akka as keessaa baatuuf koominiitiin Itoophiyaalleen akka keessaa baatuuf dhiifama. Guyyaa muraasa kan nameef jaan. Carraan uummanni Oromoo Saudi Arabiyaa keessa jiru qabu maali? Beeytu
jaran akkami gaccibne akka bullu ni beeytanii warri ala jirrus yaa obboleeyyan kiyya warroonni maneedhaa san keessa teessanii carraa viidiyoo kana laaluu argattanii laaltan isinii maneedhaa san keessa jiru caalaa nu warra ala jiru ana ta'a ala jirtuutu gubataa jira sababaa keessa natti dhagaamu nama rartan badii takka hin qabdan hiriyaa abbaa keenya teechi keessa jira hiriyaa haadha teenya teechi keessa jira daa'imman keenya daa'imman yookaan obboloota ijoollee xixiqqoo achi keessa jira daa'imman umaa takka hin bahi hayaa ummanni Oromoodhaa yooni warrumti Itoophiyaa lammiilee Itoophiyaa guutumaan guututti Oromoo qobaaf miti nuti tokko biyya kana keessatti garaagarummaa takka hin qabnu tokko gizeen isiniin jedhu rakkoon teenya rakkoo takka rakkina biyyaa nu baasee Saudi Arabiyaa carraa Saudi Arabiyaa keessatti dalagannee galuu waan qabnuuf laan nuti namni biyya Arabaa Saudi Arabiyaa keessa jiru carraan inni qabu tokkoo fi tokko inni sunis ni dalagatta guyyaa nasiibni keessi qabe qabamdee galta kana waan qabnuuf guyyaa gaaf takkaa dogoggora takka namni hin dalagu biyya Arabaa kana keessatti sodaateetii miti beek kabajamee galuuf har'a mootummaan Itoophiyaa kabajaan irraa fuudha yoo nuti akkani jennee dubbanne isin akkana jettanii nurratti duultan ijoollee bilisiginnaa deeggartu ijoollee Abiyyi deeggartan mee waan takkan isin gaafadha Abiyyi deeggaruu miti yoo feetan dudda haadha maaliif namnumti tokko guyyaa takka baatanii ummata kanaaf sagaleen taatan osoo fuula kiyya dura teessanii akkatti amma kaameeraa keessatti midhiisinuu argee deebii kana naa deebisuu hin dandeessan filee isin galchaan jiruun wajjin rakkachaa jirtan achi keessatti dubbiin guddattee farreettiin fe'an dhaamsan tokkicha ani qabu yoonii fi danda'anii carraa ana dhaga'uu argatan warroota biyya keessa jiraniif yaa ummata gabbaatanii halkanirraa ayyoota garaa qabu manguddoo halkan baastanii ispoortii godhaa jettanii warroota gabaree qotee bultoota humaa hin beeyne akkasitti lubbutti taphachaa jirtan na dhagaa yoo ayyoonni sun carraa na dhaga'uu qaban ijoollee warri baadiyyaa isaa na dhagaa obboloo ijoollee teessan tamaneedhaa Saudi Arabiyaa keessa jirtu isintu furmaata harkaa qaba iyyadhaa bahaadhaa ilmaan keessan asitti dhumaa jira nama footoo agartan qofa osoo hin taane namni footoo hin agarre iyyaan isaa dhabamee turre hedduu kabaadiyyaa keessa osoo deemuu bishaan dhabee du'e kabaadiyyaa keessa osoo ummata dura fiiguu rasaasan dhaamee du'e akka shimbirootti san turre hedduu ilmoo ta'e iyyeen san dhabamiin reeffilleen akkasii galuuf iyyadhu footoo tana laali ilmaan kee keessa jira fuula isaanii beeyta kas biraa deeme sanii la hin beey ilmoo teetii iyyadhu gabbee furtuun si harka jirti qeerroo Oromiyaa warroonni sagalee guurdoo yookaan warroonni sooshaal miidiyaa fayyadamtan meeni fatina torbuma takka walitti achisiisaan guyyaa 15 meemi waa'ee kana ajandaa godhadha ankanin jiru sagaleen ummata Oromoodhaa kun maaliif hin dhaga'amu lammii Paakistaaniitii ture lammiin Paakistaanii nama 50 wayi bakka takkatti mootummaan dalagarraa baaseet sababa koronaa dubbii hanga saniicha wal qabanii ummanni lammiti yanaa galchuu qabda je'eenii jechu mootummaan Saudi Arabiyaa mootummaa lammii Paakistaanii dhiifama gaafate kabajaadhaan dalagarratti deebise namoota 50 wayi beek nuti maa sagaleen teenyan dhagaamtu miidiyaan tokko maaliif nuuf hin gabaasu miidiyaan gurguddaa si jarana yaa obboleeyyan kiyya rabbii isin uume sodaadha sagalee takka taa ummata keessaniif dhaabbadha lammiin teessanaa isin marartu haa isinitti dhagaamtu ani waan takka waan hin jawun qabu waan takkallee rabbiin halkan kanaanatti shaayide intalti abbaa kiyyaa achi keessan jirtu yeroon akkatti asirraa ol ba'ee wawwaadhu yeroon asirraa akkatti ba'ee boohu tiruunti achi keessan jirtu tanin garaa takkaa wajjibe ta oromummaa wali qabnu ta namummaa wali qabnu malee
obboleessi kiyya maneedhaa Saudi Arabiyaa kana keessa hin jiru kanamummaa walitti qabnu ka oromummaa walitti qabnu malee dhimmi warra Saudi Arabiyaa maneedhaa keessa jiru yoo isin hunda ilaallate yoo dhuguma xiqquma raahamanni qalbii teessan keessa jiraate manguddoo biyyaa sheekotii biyyaa abbootii gadaa biyyaa dhimma kan isin ilaallata boru seenaaf isinii ta'a bahaa irraa dubbadda warra abbootii nageenyaa ifiin jettan warra abbootii gadaa ifiin jettan lubbuun namaa lubbuu namaati lubbuun namaa lubbuu namaati ilmi namaa badiif haa qixaaxamu rakkoon qabu yeroo badilleessite namni haa si qixaaxu yaa zabana amma rabbiin osoo nama qixaanna ilmi namaa nama qixaaxaa miti haa si qixaaxu duuba qixaanni sun garatti na nyaachuu na dhoowwuudha hangan takka rakkachaa jirra rakkoo tana yeroo kuma takkaa ol isin himnaa himaa jirra rabbii keessan sodaadhaa rabbii isin uume sodaadhaa ummata kanaaf sagalee tahaa furmaataaf fida carraa biraa namni biyya kana akka galu yoo khabar baaddan ta'e yoo dhugumaan nama galchuu barbaaddan qarshii hanga fedhe kafalee warri ala jiru ni gala waan tikeeta muratan waan waraqaan bitattee galtu san yoo haala mijeessitan lammiileen Itoophiyaa Saudi Arabiyaa keessa haa galtu eega jaamii murteeffame haala san nuuf mijeessaa warri dhimmi ilaallatu kafalatee gala wal gargaarlee gala rakkoo takkan qabu hanganuman dubbadhaa obboloota koo hiriyoottan koo warri maneedhaa san keessi jirtan dhimmi keessan dhimma kiyya rabbiin ani waan isinii godhu takka illee hin qabu umaa ani akka kiyyattumaa isinii godhuu hin danda'u iyyuu yoo taate malee yoo isiniif iyyuu taate malee anumaa isinii godhuu hin danda'u kanaaf rabbiin isin cinaa haa dhaabbatu rabbi khaaliqni ol ta'ee isin cinaa haa dhaabbatu isin haa gargaaru furmaata isaa isiniif haa fidu abbaan rakkataa isa harki isaa bal'aa kaan dadhabe ani fadde hin jenne isa inni isin cinaa jiraatu ija rahmataatiin isin alaalu harka ilma namaa eeggannee humaa irraa fiduu hin dandeenyu yoomillee taanaan sababsachumaaf malee wanni isin godhuu danda'u takka illee hin jirtu iyyuu taanaan hanga wanni kun furmaata argatu yoomillee arrallee borullee iftaanillee sa'a hundallee nan iyyaa lammiitiyyaa nan dubbadha saba kiyyaa saniif isin cinaa haa jiraatu kanumaan isin jechuu danda'a